Aku kurang ambil dia ada kanin ku fatah ini jadi, anda berapa ayo nak nanti mu faham mas. Oga, ini aku beritahu, akhirnya sih guna sih gula, selalu kita terjadi mana kita baca itu. Akas mama suruh mila tak akan nubitir, di Taiwan sana itu. Oga, di begitu itu sih markongo. Orang kan saat itu. Sau kau angkat tidak asal pilih. Ya, lugu sekarang sih betul betul. Anak mau nama kakak boleh cah, angke ini sih tu fatih belas tahun lah. Dente nubitir itu kawan nak angkol fa. Ayah gawanin. Deme bisa, mamilo tak iya food di baca rekai. No, awak nak kan boleh tu. Kalau ayah nak pergi apa? Akhirnya je, mereka hajar nuhinta ketika. Ayah, Masih nuda. ayah. Ini orang tu. Kurang jual zaman ada. Oh, sorry. Ya, busy kita. Что ты itu lalu lanjut sini jadi sini tadi proses penelitian dia di hari break setelah break bisa di karena kita proses tiga semester. Apa sih kegiatan kan? Samira, خوف لا تبخي دمنا درا خوف لا نخوف التو Ya sahibi. Awak sama jadi gitu. Ni bagi sini aku boleh sekali. Kalau mana pun tak rupakan pun nak yang lawan ini. Boleh tu saya cakap lagi di sini screen betul ini corang cara di sana dia. Samboda, kucura kamu. Kucura bukan sudah. Ya lagi ani mana dia saya bijire dokter boleh kok. Maka kayaknya tiap kisi kelan obat orang itu, har kisi kebiar dokter dan mahal be, kiso, habis pun dia. Bila kita nak jadi terang pada ini, misalkan dia kalau misal tu, mana itu bila nak kamu? Tanah cara apa ni? Aku ya saya di, Haji Nurul. woi ani mati. Isi kalpina fure rumi apa ya ni? Anggar isi kalbis buru naik sini jadi. Rumi aci fu di sini mana? Isi kalbis buru naik tak? Rumi sama nak kefur. Kerutu. Ya saya mati ya tu sih macam. Namanya talaga isatis res ya kara. Lalat tu soal dia. Artis dia kau dan dia. Amak dia dari mobil ni. Betul. Amal agak ada lagi terang jo. Halo, salam buat kayaknya kami. Akam Awak lagi ya? Talaga kami. Awak di rumi hula tu ada perlu mana defensa ayo nak guru temal tata. Radu ka kuni mana sih di mana re
ati afaanuma rabbuu mana keetii naan jettan. Mara pun gitu. Yaani fudhadhaati eessa jira abbaan manaa? Abang mana dakas ya? Dakas jira. Tole. Malah katakan cara terdadukan naik kasut kabar. Siifi na obboleessa kiyya manni mana keenyaa bira koon jirre. Ayoo deemtee. Yaa kiyyaa nu tolche mana. Mustafa mana bareedee yaa. Meeshaan Oh, sena. Welcome. Ay, Maal hajamtan mee maal feetan? rumi dan berbade. Wow. Rumi haati feete si kanina mee haam feeta? Ha Turki dah. Ka Turkii jettamoo, ka Jaappaan jettamoo, kan Ameerikaa, kan Dabub Kooriyaadhaa hundi ni jira bashbashi ni jira. Arraadhaaf garuu kan Turkiitiin barbaade. Mee halluu kana Kajoonaa kana? lakkisan adii kan ifa isaa qabu kana. Kana baanteeti? Oo kun ammoo laal kanneen hundinuu shanyii takka yaa qabda. Kanneen hundinuu shanyii takka. Garuu xiqqoo buloo qaba kanallee narraa dhiisi. Meeshaalee keenya akka ammaatti agartu kanatti meeshaa Duubaay irraa dhufte. Hoggaaniif olneenus meeshaa ashurreen karaa mootummaan barbaadan jechuudha. Kanaaf atis yoo niin barbaadaa diizaayinaan fadhutti natti himtee torbaan kana keessa karaa Duubaay waan hin deemne jecha siif hin jilmaadha barbaadamoo immoo firiidhaan. Firuma takkaan barbaade. Gosa ati feetu Duubaay irraa siif icciisuu hin danda'a. Yeroo biyya torbaan kana keessa niin deema. Dhugaa atiitu Dubaay bobbaa? Waliin barree dhiifama naa godhi maqaa kiyya Mustafaa naan jaam daldalaa Duubaay. Anis Leela naan jaan. Hin fakkaattu manni kun mana keeti garuu? Yaa kun lakkoofsa lammaffaati. Lakkoofsa tokkoffaas gamasiis hin qabeetu. Kana malees mana biraa ni qabdaa jechuudha. Akkuma meeshaa ati barbaaddu ajajaan natti himuu dandeessaa kan Duubaay yeroo dhiyoo kana keessatti torbaan kana keessa waan hin deemne jecha meeshaa ati feetu gita rakishaan si dhiyeessuu ni dandeenya. Ogummaatti dhuftee on seeqa daran jiru waan bareedaa akkanaaf iddee dhuftuu siin abidaanis. Rakkoon hin jiru siin jee diizaayinaa ati feedatee si fidaa yeroo dhiyoo keessa. Akkas taanaan galatu deddeebi'ees gaafa turre. No lakkoofsa biizines kaardii kiyyaan siifannaa yeroo barbaaddetti kanaan bilbiltee yeroo barbaaddutti na ajajuu ni dandeessaa jechuudha. Baay'ee gaarii galatu. Kaayyoon keenya fedhii maamiltootaa guutuudhaaf. Dhiifama garuu hamana rifeensaa fi gara. Wai ani kun qalbiin qabu biiziin teebar. Sorry. Hedduu dhiifama. Beektaa hamanni rifeensaa kan hiriyaa kiyya kan bira dhaqee qeerradhu maamila kiyya jechuudha. Kan isaatiin si kanne qabadhu bilbila si kan kanaa yookaan bilbila. Ayi. Akka isa kanatti na argachuu hin dandeessaa jechuudha. Ayi galatu. Hin Niin bilbileetiin si gaggaafadha. Tole ni ta'a. Ayi na Eenyu dhiifama wajjin maqaa kee eenyu naan jettisa? Leela naan jaa. Oh Leila siifin bilbilaa? Ayi siin egaa galatu. Hin badin. Asano, awwaati gaafsii dubartii dhagi. Dhagi, ruumis bitee tu dhufee ati. Ruumii bitee yoo ifi dhufu. Awwaa fura fura haa guree galu. Yaame kan maqaa battaanuu dhaabbattaati. Dhaabbu antanii jiru. Ati nama kiisha keessaa baastaasa. Nama ol seenu dhagaru otuma irraa qiruun dhufa. Yaa saahiba xiyyeeriyyaan 85 malee abadan na dindu ruumii. Ati 75 naan jennu. Duraan 75 akkana jeetii yaade kaan. 85 malee naan jedhee. Amma jibittee Bisa kaa'ee. bakka asiin kan bakka maallaqa wanta kiyyaatu hin ta'a. Ati bar manni mana kee jiru waan rukkeen qabu jee achiin na dhiise boo. Manuma sanattu Mana sana gisee na dhiistu. Tiyyaan nurlee nu bareedduba. Abaayaa uffatteetuma. Intala tijaaraatiin saafinis dhuftee. Kan inni ni jira naan jettu yaade. haa mi'aase amma tabiraas tuniif. Waa isin akkasumaan jettu. Kalima kafeetee jira maarree afaan kiyyeen beektaami bilaashi godheetiin. Duubaa irraa si beeksisiraan deemu yaade. haa simbee tokko beekaa taatu. Waan naalee maali gawaami. Garuu rifeensa muruu keessa laasi beeti. Sanuu dadhiisiiti ijaan silaaluu siif hin qultu
obboleessoo bakka hundatti yoo akkana neetwoorkii hin jaarre awoo bara hin kaalbu kanaan taatu bara. Wannummaan neetwoorkii moobaayilatti jalaan dhabu akkasitti kana. Amma isiin hoggaa osoo nu wajji haasoftu ta'e bilbila irraa fudhattee booda dalagaa mana Mustafaa agartee achiin osoo gabbuutuuti osoo akka namaa tola qomoo geessee bara. Dubara zamanaatiitu yoo ati ani daldalaadhaa Duubaa fi biyyoottan garaagaraa ni daldalaa akkasumas an doktara an piroofeesara an injinara yoo jettee malee gurattuu si fidhamanii bakka waan qaban ati jarjara. Duuba ani doktara kaawwan ormeesaan operaasiyoon garaagaraa amma saayiba xiyyeeta kanaaf tuuti akkamii uffanni heeree jedhame uffata qiyyafamu jechuun uffanni heeree akkamii jedhame suufaa fi Amma bakka dhugaa waliin fuman haqaan siimaa. Wanni guyyaa rabbii kana guutuu akka dhaabbatee dalaguuf rifeensa namaa kana kan hayinjiree bitaa qabu hayinjiree jiimtuu qabu hunda gubbaa nu gubbaa dhaabbachaa ooluuf maali? Kan ifiiti yaadatti jijjiiru. Uffata sadii fi uffachuuf hin bitadhu musiikii. Akkatti uffattuuf hin bitu. Hassanoo anaa fi ati bara saayiba bira humnee obboleeyyanii Saayibummaan ajindaan akka bileessu. Saayibummaan dubbii biraati. Uffanni dubbii biraati. Obbo. Okay, akkas taanaan uumaa rakkoo qabu. An garuu tu obboleessa fayyaadan si ta'a garuu. Ati akka ilaalchaa kanaa qabdanii? Isa wanna deebi uffanni akka jamu yaaddu. Heetuun sun heetini xiyyaami. Wanni akka jamu jiru obbo. Si dura deemee jiru yaada kana fayyadamu yaada haaraa fayyadamu. Wanni ni siin jiru uffata qiyyata kallee omu booda harkaan narraa hin tuqin amma turallee si himeetiin jira. Uffanni akka guutuu qabu gochuu dadhabe. Bas. Akaboota asirra naageessa jirti. Maallaqa irra ruumii itti bitee fi alkoolii itti bitees walitti ilaalee Anga nasi kan anga nama baik maaf. Hai internet, Facebook, Viber, WhatsApp. Dalagaan kayyadam kana deh. Akkamiyo? Walme adree fardarmaaniif cahaan dura qottee sun eegisiin jiru. Odees, hojii guyyaan kee akkam? Arra riskumaan harka silaa agartee. Horii ta'e amma kudhanuu hojjettu. Akka tuusimte. Daldalaa Dubaay wajjin wal baree. Haya, ani fiifuu si dhiisee deemuu yaa rabbiin riskii si dura naa kaa'ee jira. Doktara wajjin wal baradhee doktara sanuu maastar isaa biyya Hindiitti kan dalage. Daldala. Mucaa akkasiiti. Yoo ilaalte umrii xiqqaa doktara maasireetii isaa hin biyya Hindiitti dalage. Yoo ilaalte umriidhaan xiqqaadha. Ati doktara biyya kanaan baatu. Mindaan isaa kumshee kumaafu kanuma keessa deddeemaa bara. Aan xiqqaatu sin jeeban masuufni heetu. Baatee sin jeeban. Apa nama akkanyi sin jeesaa gan. Akka riskii qottee silaa afaan na qabdaati na bira jiraate. Waa uffata baay'ee. Haya madabu. Waa nama ashofta. Akkamitti dhugaa mee maal jettaa Daldalaa Dubaay. Makiinaa fi waan adda addaa achi fidee asitti uummataaf hiruuf waan akkasii fayyadamu. Haya mee maal si jedhee? Maal naan jaa silkii walirraa fudhanne ni bilbilii naan kee. Oganaa osoo maal si hin jenne kana taggu. Afaanii baafadhe si jaaladhe naan jaa. Annaan jeegas nan si harkachuun qabaa. Si yoo dabar si harkachuun qabaa si jaaladheetiin jira. Gizeen harkee ni hollatee ni hollate. Akkana jaalatu garuu onnee isaa dhaggeeffadheetiin jira ni beeka. Ijeessa irraa hin ta'e. Tashituun baanku waan galgala isaan shitan. Ifu gaa kumsa damee jedhee dabalatu fayya. Dhiisiin dee barana fiida. Si dabate ha. Hayyamee si haa ta'u. Siillee bari yoo ilaalte mucaa xiqqishaa kanaa san gubbaan ni bareeda. Laal yoo bakka nuti namni bakka doktara maalee maasara biyyaa kana bal nama guddaa sammuun isaa akkana cokote illee nama akkas inni xiqqishaa bareedaa kan san gubbaan biyya Hindiitti maasara taa'e. Ako atis na distee deemuu kaanis si boodaafuu fayyadamu. Barannummaa alaabaan keenya Akka gaariitti. Bufnaan dhufee qofa.
Kaifu. Hello. Akan Mustafa. Eenyu sin beekne nagaya eeyi. Ana. Maqaa kiyyalee yoo yaadachuu baatte intalaarra kalima si gaafattee qopheessanii. Oo Leelaa siisa. Woy ani haawwaduu atumaan xiqqeessee eenyuu jee. Yaa waliifama naa godhe. Akkami ati? Bar maallaqa takkaan lakkaa'u jira. Meeshaa Duubaa irraa seentee jira. Sanii wal qixxeessee maallaqa lakkaa'u jira. Si jeeqina fakkaata ati hojiirra jirtu. Humaa rakkoon qabu hayyee. Anis bara egaa reefus biraa ta'e meeshaa takka bibbituudhaaf amma ol seene galgaleeffadhee uffata ofirraan jijjiirree bargana. Amma waan hin bilbileef kalimniin haaree yoom Duubaa irraa fidde. Statanii rakkoon hin jirumaa. Diizaayinaa ati barbaadutti mana kee nageessi. Anaatu diizaayinaa ati feetutti si tolcha. Ati mana seenaa wajjin dhufaa moo daleedu ta'e na ergita? Lakki anumaan dhufa waan yaadin. Ayyee galatoomi. Garuu waan inni si rakkinatti na fakkaata. Humaa rakkoon qabu hayyee. Ayyee galatoomi. Halkan gaarii. Galatoomi yaa. Nageetti. Maallaqa rakkaa jiru. Alhamdulillah. Kan si kamii qabasa? Rabbiin kiyya anuma jaalala. Inumaatu sirriin godha hangaaraa dhiira hunda diduu kiyya.